Waaqayyo haa ulfaatu. Inni eegee tiksee nagaan nu jiraachisee yeroo kanaan nu ga'e Waaqayyoonni amanamaan galan Waaqarratti lafarratti maqaa isaatiif haa ta'u. Amma hundumti keenya kaane ijaajjiname. Dubbii Waaqayyoo keessaa Isaayyaas boqonnaa 65 lakkoofsa 1-2 nan dubbisa. Kana wajjin kan walitti hidhatee jiru Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 20 fi 21 immoo kan jirudha. Isa booda dubbifachuu hin dandeenya. Akka jedha dubbii Waaqayyoo. Waaqayyoo ani warra ana hin iyyaafanitti nan mul'adhe, warra ana hin barbaadinittis nan argame. Saba maqaa koo hin waammannettan ani asan jira, ani asan jira nan jedheeni. An guyyaa hunduma harka koo gara saba didee ka'eetti, gara isa karaa hin taanerra adeemutti, gara isa akeeka ofii isaatirra bu'ettis nan bal'isee jedha dubbii Waaqayyo. Waaqayyo nu haa gargaaru. Saba na hin feenetti, saba na hin barbaannetti nan mul'adhe, nan argameef. Waaqayyo isa otoo hin barbaadin nuuf argame. So nuyi otoo hin fedhin nu barbaade. Isaaf galanna ta'u. Waaqayyoon kadhanname. Waaqayyoon dhaga'uu. Hin kadhannaa keessa taa'an. Yaa Waaqayyo si haa galatu. Nu dhageessaa si haa galatu. Yaa Waaqayyo nummoo akkasi dhaggeeffannuuf laphee keenya tokko keenyaaf nuuf bani. Adaraa nutti dubbatta. Yaa nama madaga'ee isa Waaqayyo siin jedhu deebi'ee gara koo kottu. Cubbuu keessiifan balleessa. Yoo didde garuu beekkadhu, booddee kan si hordofanu. Isaanis firdi badiisa, bowwaattis darbatamuudha. Amma yeroodhaan deebii si waamala akki deebii. Har'a inni si barbaada, kana ati boorsiisimu. Har'a nu barbaadda yaa Waaqayyo Gooftaa. Har'a nu argamu barbaadda yaa Waaqayyo. Abbaa bara baraa kottuu dubbii kee nutti dubbadhu. Si dhageenya yaa Waaqayyo nama miti. Sirraa barra yaa Waaqayyo namarraa miti. Gurra keenya gara keetti qabanna, laphee keenya siif bannaa, garaa keenyaaf yaada keenyatti dubbadhu. Nu gargaari. Akka yaa Waaqayyo yeroo ati nuuf laatte hin dabarretti nu gargaari. Har'a gara keetti qalbiin keenya deebi'ee, garaan keenya gara keetti deebi'ee yaa Waaqayyo Gooftaa. Waan ati nurraa barbaaddu gochuu akka dandeenyuuf ayyaana kee araara kee nu baay'isi. Maqaa Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos jettee ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u, kan galateeffame haa ta'u. Yeroon keenya akka inni baay'ee deeme hin beektu. Yeroon naaf kenname keessaa amma daqiiqa 15 duwwaatu hafe. Sinittan hima. Daqiiqa 15 duwwaa. Kanaaf yooni yeroo naa kennametti fayyadame nan komatina. Hafuurri qulqulluun immoo sin gargaara.
maal akka gootaniif anaan otoo hin taane isa akka dhaggeeffattaniif Waaqayyo isa jiraata. Ameen. Isa akka dhaggeeffattaniif inni isin gargaara. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Firoota koo calqaba uumamaatii qabee Waaqayyo barbaacha namaa hin deema. Calqaba uumamaatii qabee Waaqayyo eenyummaa isaa namatti agarsiisuudhaaf hin fedha. Garuu dubbii Waaqayyoo keessaa yeroo ilaallutti ilmaan namaa yerootti isaaniin isa barbaadu Waaqa kana kabajanii gab jedhanii yeroo isaanitti isa dhaggeeffatanii yeroo yartuudha namoota yartuutu dhaggeeffachuu danda'e namoota yartuutu isa isaaniin barbaadu Waaqayyoof argame. Garaa isaanii Waaqa kanaaf isaan barbaadu kanaaf kan bananii yartuudha namoonni. Qophaa'oo kan ta'an yartuudha. Inni nama jaallatu Waaqayyo yeroo hundumaa harka isaa gara warra uumeetti gara saba isaatiitiin diriirsa. Hin kadhata. Deebi'uu isaanii fuula isaanii gara Waaqa isaanii isa jiraataatti deeffachuu isaanii hin eega Waaqayyo. Inni nama barbaadu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni gara Waaqayyoo ni barbaaddata. Sabni Waaqayyoo isaa hin barbaanne waamicha isaas hin dhageenye hin dhaggeeffanne hin abboomamnes hin tuffatan waamichicha. Kana qofayyuu miti ittiin morman hiyyoo jedhan. Waaqayyo yeroo hundumaa nama waama. Har'aa isiniin hin waama. Har'aa naan hin waama. Eessa jirtu nuun jedha har'a Waaqayyo. Kanaaf waamicha Waaqayyoo kana dhageenyaa yeroo hundumaa. Maal waldaa keessa jirra miti kunoo dhagaa jirra miti maal nuun jedhaa jira namni kun kan jedhe. Waaqayyo yeroo hundumaa haala hundumaa keessatti bakka hundumaatti barbaacha ilmaan namaa barbaacha koo fi barbaacha keessan deema. Harka isaa nuuf diriirsa Waaqayyo. Kanaaf Phexros isin akka hoolota karaarraa badaniiti amma gara isaa eegduu ta'ee gara Yesuus Kiristoos gara eegduu lubbuu keessanitti deebitaniittu haala galfiidhaaf jedhee dubbata. Gara isaatti deebi'uun anaaf isiniifis haa ta'u. Fuula isaa barbaaddachuun anaaf isiniifis haa ta'u. Yeroo inni dubbatu dhaga'uun anaaf isiniifis haa ta'u har'a. Waan sadan arfan tokko kana jalatti waliin ilaalla. Waamicha Waaqayyoo yeroo hundumaa isa ta'e guyyaa hundumaa isa ta'e tokko. Maaliif nu waama akeekisaa maaliin? Lama. Sadaffaan. Waamichi isaa kun barbaachi Waaqayyoo kun maalirratti hundeeffameera? Sadii. Deebiin keenya moo maaliin? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Calqaba uumamaatti deebinee yeroo dubbii Waaqayyoo keessa ilaallu Waaqayyoo Addaamiin barbaacha dhufe. Sababiinsaa bakka kaa'ee dhabee Waaqayyoo galgaleeffatee qabbana galgalaa jalaa Addaamiif Hewaaniin barbaacha akka inni dhufe. Seera uumamaa boqonnaa 3 keessatti hundumti keenya kan dubbifannu kan beennu hambarsiifnus dubbii Waaqayyoo keessaa dhufeetu achi dhabe. Achi yeroo dhabutti Addaam eessa jirta? Barbaacha dhufe. Addaam eessa jirta? Akkuma guyyaa booddee saba Israa'eliin barbaacha dhufe isaan fuula isaa duraa bahanii sababii cubbuu isaaniitiif dhibamanii argaman fuula Waaqayyoo duraa. Addaam yeroo sanatti yaa Gooftaa sagalee kee dhagaheetan qullaa koo waanan ta'eefan nan sodaadhe kanaafanis fuula kee duraa dhokadhe jedhe.
Maal Addaam eenyutu sitti hime akkati qullaa taate? Maaltu sitti hime akkati qullaa taate? Qullaa kan inni ta'e ayyaana Waaqayyoo isa uffate sanatu irraa golgolaa'e. Irraa fudhatame, surraa Waaqayyoo sanatu irraa fudhatame. Kanaaf qullaa ta'uu isaanii argan yeroo ija mukaa sana irraa nyaatina kan hin jedhe fuudhanii yeroo nyaatan Hewaan fuute nyaatte abbaa manaa seetiif fuute yeroo laatte sanatti. Maal barbaacha? Gowwoomsaa seexanichaatiin, gowwoomsaa bofa sanaatiin wanti isaan argan suni akka inni du'a isaanitti hin finne, du'a hin duutan. Seexannan inni jedhu isa kanadha. Lakki du'a hin duutu. Hiyyoo duun hin jiru iyyuu hin duutu. Waaqayyo kan inni kana abboomeef akkasiin hin taaneef gaariif hamaa gargar baaftanii akkasiin hin beekneef. Kanaan malee yeroo kana dhagaanitti waan isaan nyaatan ijatti miidhaga. Nyaataafis immoo gaarii, ogummaadhaafis immoo ba'eessa akka inni ta'e argan. Har'a namni Waaqayyoo akka inni hin dhageenye kan godhu, Waaqayyoof namni akka hin argamne kan godhu, argamuu Waaqayyoo keessaa bakki akka namni ba'u kan godhu yoo jiraate waan nyaataa, waan ogummaadhaaf ta'u, waan miidhagummaadhaaf ta'u biyya lafaa kana keessa kan jiru akka amma daa'imman kanaaf yeroo kadhannaa goone akka kadhatametti. Wanta yaada nama haatu baay'eetu jira. Wanta argamuu Waaqayyoo keessaa fuudhee daggala keessa nama kaa'utu, saaxoo keessa nama kaa'utu jira. Otoo hin beekin ejjennaan namaa gara sanatti ariifata. Eessa jirta laataar? Eessa jirra laataar? Aniifas isin eessa jirra har'a? Waaqayyo eessatti nu barbaada? Waaqayyo nu gargaaru. Argamuu isaa keessatti ta'uu Waaqayyo nu gargaaru. Isa dhaga'uudhaaf isaaf abboomamuu Waaqayyo nu gargaaru. Yeroo isaanii argamuu Waaqayyoo keessaa ba'anitti Waaqayyo firdii fide. Firdii. Waaqayyoon nageenyu taanaan firdii dhufa. Waaqayyoof hin argamnu taanaan Waaqayyo yeroo nu arguu barbaadutti firdii isaa fida. Deddeebii dubbatee barsiisee. Waaqayyo nu gargaaru. Dadhabbii keetiin, dadhabbiidhaan, dafqa fuula keetiin lafarraa nyaatta jedheen Addaamiin. Hewaaniin immoo dhiphinaan hin deessaa. Dhiphina keen baay'ata ittiin jedheen firdi. Du'a hin duuta ittiin jedhe. Ati biyyootti deebite ittiin jedheen maaliif dhaga'uu dide? Garuu abdii kenni, abdii guyyaa booddee fiduudhaaf jiru karaa eenyu? Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos mul'achuudhaaf isa jiru sana abdii kenneef. Garuu hamma sun ta'utti deebitee isa mukaa ija jireenyaa qabu kanarraa nyaattu lammata deebitee jiraataa taasisuun jiraattu. Jannata keessaan bawata. Balbalichi siin cufama. Kirubeel billaa gaggalagalu kan qabaatu balbalicharra ni jaajja. Gara lafaatti gad hin darbatamtattiin jedheen. Abeet Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuu wanta inni godhu laala. Isaaf abboomamuu dadhabuu wanta inni hojjetu laala. Waaqayyo isaa amanamaaf jabaa. Har'a eessa jirra? Eessa jirta saba Waaqayyo? Waaqayyo galgaleeffatee yeroo inni gara kee dhufu. Sokossaa miilla isaatii, ejjennaa miilla isaa yeroo dhageessu. Eessa jirta? Si waabaa Waaqayyo. Caakkaa keessaa, bosona kee keessaa akkati baatee gara isaatti deebitu barbaada. Waan si qabe, saaxoo si qabe keessaa baatee ofirraa hurguftee gara isa si waamuu, gara isa si barbaadu gara Waaqayyo akkati dhaqxu barbaada Waaqayyo.
Garuu eessa jirta? Iddoo jiran beekuutu nama gargaara. Gara isaatti deebi'uudhaaf. Asan jira jechuun nama gargaara. Inni akka nama erguuf, innaan isaa akka nama godhatuuf, inni meeshaa isaa akka nama godhatuuf. Jireenya Musee ilaalaa. Seera Ba'uu keessa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 jalqabee kan jiran keessa dubbisa ilaalaa. Hoolota otoo tiksuu gara gaara Korebetti ol dhiyaate. Yeroo gara gaarichaatti dhiyaatu daggala saaxoo gubatu arge. Maal inni gubatu kun jedheetu gara sanatti hin hiiqe. Ibidda boba'u arga. Arraba ibiddaa arga. Garuu wanti achi jiru immoo gubataan jiru. Achi keessaan ergamaa Waaqayyoo isatti dubbate. Yaa Musee ittiin jedhe. Hin argameef. Iddoon ati dhaabbattee jirtu qulqullaadhaati. Miilla keetti kophee kee baasi ittiin jedheen ergamaa Waaqayyoo. Miilli kee akka inni qulqullaa'uuf, miilli kee akka inni hoolota sana fuula dura deebi'ee hin buuneef, dudduuba isaaniis akka hin buuneef. Miilli kee akka gara ati barbaaddutti si hin geessinee fi miilla kee irraa baasi. Amma kallattiin ati si oofutu jira. Kallattiin ati si geessutu jira. Saba kootan si geessa. Saba koo dhaqxee baafta biyya Misrii. Biyya garbummaadhaa isaan jiran keessaa baafta. Waaqayyoo yeroo inni dubbii isaa isa ibiddaan fakkeeffameen nutti dubbatu, hafuurri qulqulluun gara garaa keenyaatti dhufee yeroo nutti dubbatu dhageenyee asan jira gooftaa koo jennaa laata. Asan jira gooftaa koo jennaa laata. Yeroo sanatti anaaf qulqullaa'i. Anaaf kan qophoofte ta'i. Meeshaa koo taata. Amma kanaan booda gara feetatti gara barbaaddetti hin fiigdu, hin deemtu. Akka barbaadde hin dubbattu. Kanan siin jedhe goota, garan siin jedhetti deemtaati. Kophee kee sadurii sana baasa ofirraa. Ulee keessatti noolaatti saduu lafa kaa'i. Ulee kan biraa sitti kenna harka kee keessatti. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Iyya saba kootii dhaga'ee an gadi bu'eera. Barbaacha isaaniin dhaxxee baafta. Faroon fuula dura dhaabatta jennaan maal gooftaa koo attam godhee humna koo maaliitiin ogummaa koo isa kamiinan dhaabadhee naqee saba Israa'el baasa mana mootichaatii jedhe. Gaaffii dhugaadhaan si wajjinan taa'attiin jedheen. Dhugaadhumaan si wajjinan ta'a kophaa kee dhattamitti jedheen. Nama argamam. Ilaa dadhabbii keenya laala mitiin. Humna isaa dadhabbii keenya keessaan isa mul'atu sana. Humna hafuura qulqulluu jireenya keenya keessaan isa mul'atu sana. Isa ilaala Waaqayyo malee dadhabbii koof dadhabbii keessan miti garuu eessa jirraa? Isaaf argamnaa laata? Asan jiraa jennaa laata? Yeroo inni nu waamu. Waaqayyoo inni nu haa gargaaru. Dhugaadhaan si wajjinan ta'a. Saba koo hin baaftaa. Gara gaara Koreb kanatti fiddaa. Achitti Waaqayyoof bitamtu. Achitti Waaqayyoof bultu. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Ansi wajjinan ta'a. Yoo jette asan jira yoo jette ansi wajjinan ta'a. Asan jira yoo jette si wajjinan baay'ee Waaqayyo. Har'as munuun Waaqayyo haninni nuuf qabu ergaan isa kan galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessi koo abdiin sila otoo kadhannaa godhu waa'ee Saamu'eel asan jira dubbadhu jedhee kadhannaa kadhate. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyoo fuula duratti Saamu'eel kadhannaadhaan kan argamedha.
kadhannaadhaan argamee dabarfamee mana sagadaa Waaqayyo sanaaf kan kenname. Waaqayyoon tajaajiluudhaaf. Nama kanatu Waaqayyo fuula duratti guddata ture dubbii Waaqayyo keessatti. Bara sanatti lubicha Eelii fuula dura bahee galee hin tajaajilaa ture. Mana qulqullummaa sana keessa, godoo qulqullummaa keessa iddoo ciisu qaba. Iddoo Waaqayyo kenneef qaba. Iddoo Waaqayyo isa dhaabee qaba. Eeliinis qaba iddoo ciisu. Achitti Waaqayyo barbaachaa dhufe. Saamu'eel jedhee waame. Saamu'eel ka'eet. Asan jira otoo jechuu hin barin ka'eet sagalee dhaga'ee gara Eelii dhaqe. Na waamtee lubaa. Lakkii anuu si waam. Deebii ciisi. Ammas dhagee ciise. Waaqayyo ammas Saamu'eel jedhe. Deebi'ee Eelii bira dhaqe. Eeliin ammas lakkii mucaa koo si waamne dhamma immoo dhaqiitii ciisi ittiin jedheen deebi'ee ciise. Sadaffaa Waaqayyo dhufee Saamu'eel Saamu'eel ittiin jedhe. Ammas fiigeetu Eelii bira qeennaan Eeliin hin hubatee akka Waaqayyo isa waamu jedhe. Waaqayyo hubannaa nuuf haa kennu. Hin hubatee akka Waaqayyo waamu. Sagalee Waaqayyootu dhufaa jira isa baree. Waaqayyotu barbaacha dhufee isa dhagahee. Eeliin isa dhagaheetu ilma koo dhaqii deebi'ii ciisi. Yeroo inni deebi'ee akkuma kana sagaleen yeroo dhufu gooftaa koo addanan jira dubbadhu jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhaqee ciisi abboomamu. Dhaqee ciisi. Eessa iddoosaa. Eessa iddoon sun mana qulqullummaa iddoo bidiruun sun jiru bira. Isaan ala. Dhaqee ciisechi. Iddoo Waaqayyoo itti isin barbaadu yoo dhaqxanii teessan Waaqayyoo dhufee isin bukkee dhaabatee dubbata. Dhageessu yeroo sana ammoo dhageenya yeroo sana ammoo. Iddoo Waaqayyoo hin feene kallattii Waaqayyoo hin feenetti deemuun garuu dubbii Waaqayyoo dhaga'uu sagalee Waaqayyoo dhaga'uu nu gargaaru. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uu nu jireenya. Dhaqee ciise. Waaqayyo dhufee bukkee isaa ijaajjedha. Cinaa isaa ijaajjedha. Amma Saamu'eel duwwaa miti. Saamu'eel Saamu'eel jedhe. Allama. Asan jira garbichi kee dubbadhu jedhen. Itti dubbate kaa Waaqayyo mana Eelitti fiduudhaaf saba Israa'el gidduutti wanta fiduudhaaf jedhu. Firoota ko dhageenya yeroo Waaqayyo dubbatu. Waaqayyo karaa dubbii isaa isa jiraataa kanaa dubbata. Karaa dubbii isaa isa jiraataa kanaa dubbata. Qooda keenyatti dubbii kanatti fayyadamee hafuura qulqulluudhaan jireenya keenya keessatti dubbii isaa nuuf hiika. Karaa warra nu tajaajilan nutti dubbata Waaqayyo. Karaa faarfattootaa nutti dubbata Waaqayyo. Karaa hiriyoota keenya warra gooftaa wajjin jiraatanii nutti dubbata Waaqayyo. Dhaggeeffannaa laata, adda baafannaa laata, moo tuffanna laata, moo cigaana laata. Maal kun maal ergaanaa qaba, maalni maanaa baasa jennaa laata. Waaqayyoon dubbata. Garuu malu nuuf maalinni asan jiraa, fuula kee duran jiraa dubbadhu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Isa amanamaadhaa fi isa guddaadhaa fi galanniif ulfinni isaaf haa ta'u. Amma yookaan Waaqayyotu inni dubbatuu dhaga'uu hin beekne jirra laata. Sagaleen isaa otoo inni sokoksuu gurra keenyatti otoo inni asaasuu hin dhageenye jirra laata. Waaqayyo nu gargaaru. Saamu'eel hin dhaga'e. Yeroo Waaqayyo dhufee
bukkee dhaabatee cina isaa dhaabatee yeroo inni itti dubbatetti. Waaqayyo nama hundumaatti dubbata, nama tokko duwwaatti miti. Musee duwwaatti miti, Saamu'eel duwwaatti miti, warra kan biraa duwwaatti miti. Waaqayyo hundumaatti dubbata. Anatti dubbata, isinitti dubbata firoota koo. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 4 keessumaa 1-6 yoo dubbifattan Waaqayyo akkas jedha. Yaa namoota, ani isin nan waama. Sinan waamaan. Sagaleen koos ilmaan namaa nan dhageessisa jedha Waaqayyo. Karaa Salamoon yeroo dubbate. Nama hundumaa waamaan. Sagalee koo nan dhageessisa. Eewnaan dhagaa laata sagalee koo. Guyyaa, waarii, halkan, waarii, ganama, galgala nan waama. Saba hundumaa si waama Waaqayyo. Anaa waama Waaqayyo. Dhageessaa saba Waaqayyoo waamicha isaa. Ergaa isaa dhageessaa saba Waaqayyoo. Waan inni jedhu hubattee gara isaatti deebi'uudhaaf Waaqayyoo saba Israa'elii waamaa ture. Hosee boqonnaa 11 lakkoofsa 1-2 yeroo dubbifattanii ilaaltan Waaqayyoo Israa'eliin jaallate, han jaallate immoo hin waame. Garuu warri inni isa waame kuni jabeessee kan inni isa waame jabeessanii maal godhanii irraa fagaatan. Akka dubbii Waaqayyo jedhu. Jabeessee waame jabeessanii irraa fagaatanii waaqolii tolfamoo hin waaqeffachuu jalqabanii ixaana aarsuu jalqabanii jedhu dubbii Waaqayyo keessatti. Jaallatee waame jabeesse. Jaallatee jabeessee waan isin waameef, jaallatee jabeessee waan nu waameef jireenya nuu ta'e ilmi Waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos. Hin fagaatinaa sarraagaa. Isarraa faangana fuutanii achiin deeminaagaa. Duddatti hin gatinaagaa. Isa jireenyi ta'e ilma Waaqayyootti dudda hin gatinaa. Gurra keessanii cuqqaallatinaa. Lapheen keessanii cufamen isa dhaga'uurra, isaaf argamuurra ala hin ta'inaa. Waaqayyo nama gargaara. Inni gooftaan jireenyaa raajii siin kan fakkaatu saba kee keessaa sii kaasaa jedheeni Museedhaan isa dhageessaa, waan inni dubbatu dhageessaa. Hojii ergamootaa keessatti immoo dhuftanii dubbii Waaqayyoo keessaa yeroo laaltanii kan raajichi kun dubbatu kan hin dhageenye lubbuun maal taati? Saba sanatti adda baatee hibbaddi. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22-23 dubbifatanii ilaaltan isa kan. Raajicha kan hin dhageenye lubbuun, raajichaaf kan hin argamne lubbuun saba sanatti adda baatee hin baddeedha. Kun dubbii Waaqayyooti, kan namaa miti. Inni raajichi isa Waaqayyo abbaan isaan kan natti tolu kanan jaalladhu ilma koo isa kana. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irratti ilma koo isaan kan natti tolu, isaan kanan biyya lafaa jaalladhu isa. Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irratti immoo suma kana irratti dabaleetu isa dhagahaa jedhe. Eewun raajicha. Ilma koo isaan kan natti tolu sana dhagahaa. Isa dhaga'uun jireenya. Isaaf argamuun jireenyadha. Isa dhagaa. Gara isaatti deebi'aa. Isaayyaas 43 lakkoofsa 22. Gara isaatti deebi'aa. Gara eewutti, gara Waaqayyootti. Eewu isaan handaarri lafaa hundinuu an Waaqayyoon akkan ta'e, ana malees waaqni kan biraa akka hin jirre beekaa. Gara kootti deebi'aa. Maal taatu? Hin fayyitu, hin jiraattu.
Gara Waaqayyootti deebi'uun dhagaarii deebi'uun jireenya gara kootti deebi'an jiraattu. Waaqayyo maqaan isaa ulfaadha. Mootummaan Waaqayyoo nama cidha qopheesse akka inni fakkaatu Maatiyos irratti kaa'amee jira. Warri waamaman sun maal godhan? Hin tuffatan. Inni kaan qonnaa isaatti, inni kaan nagada isaatti, inni kaan hojii garaa garaatti ba'ee deeme tuffatee waamichicha, ergicha. Har'aa ergaa Waaqayyo gara keenyatti fiduu attamitti ilaalla laata jennee of gaafachuun barbaachisaadha. Inni yaani lammataa akeeki waamicha Waaqayyoo maal inni isa jedhu laalle Waaqayyoo ulfina isaatiif ilmaan namaa waan waamee fi warra waame kana Waaqayyoo isaa kabaja kennaa, isaa ulfina kennaa akka isaan jiraatan barbaada. Aniif isin Waaqayyoo isaa akka bifa isaaf akka fakkeenya isaatti nu uume kanaaf akka nuyi jiraannu barbaada. Akeeki isaa isa kana gara keenya kan nu barbaachanuuf kanaaf, anu waamu kanaaf. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hojii karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos hojjete sanaan Waaqayyoo tokkummaa isaa wajjin qabaannee hidhannoo keenya isatti jabeeffannee akka nuyi jiraannu barbaada Waaqayyo. Kanaaf nu waama. Akkuma Maatiyosiin iddoon taa'ee qaratu otoo darbuu arge. Isa argeetu Maatiyos na duukaa bu'i ittiin jedheen. Waaqayyo otoo darbu, Waaqayyo sagalee isaa otoo ergu, ergaa isaa otoo ergu Waaqayyo sila argatu. Otoo darbuu arge. Iddoo isin teessan hin arga Waaqayyo, iddoo hin jiru hin arga Waaqayyo, haala keessa jiru hin arga Waaqayyo. Hin arga. Kottu hin ga'a jedhu. Kottu hin ga'a isiniira jedhu. Ani isin qabe keessa Waaqayyo kottu hin gaa'e of duukaa isin haa buusu. Mana keessatti fudhadhaa galaa isin immoo. Wajjin maaddiitti taa'aa isin immoo. Isa wajjin nyaadhaa isin immoo. Isa wajjin dhugaa isin immoo. Isa maalii? Isa jireenya dubbii isaa. Isa bara baraa sana. Isa. Garam akka jiru Waaqayyoon beeka. Kottaa nuun jedha. Nu barbaada. Maaliif nu barbaada? Ansaa nu godhatee akka nu jireenya keenya maal goonuuf aarsaa goonee isaa dhiyeessinu Waaqayyo barbaada. Isaan barbaada. Dadhabbii keenya wajjin nu barbaada. Gaaffii keenya wajjin nu barbaada. Rakkina keenya wajjin nu barbaada Waaqayyo. Gara iddoo aarsaatti nu barbaada. Achitti jijjiirame. Rakkinni keenyas achitti hurgufata. Nama tokko barreessutu akka we get altered at the altar. Hannu jijjiiramnu iddoo aarsaatti. Iddootti sanu barbaaduu dhufe sana arginu. Iddootti sana barbaaduu dhufe sana dhagahee asaan jira Gooftaa iddoo jedhu sanatti inni sukkuumee hafuura isaatiin sukkuumee dubbii isaatiin geeddarumsa fidan. Malee geeddarameen kan jedhin ogummaan keessin geeddaru, dandeettii keessin geeddaru, horiin keessin geeddaru, abshaalummaan keessin geeddaru. Dadhabbii kee wajjin kot isin dadhaboota nana kottaa gara koo kottaa aragalfiin isinii kenna. Wanjoon koo sonaan salphaadha. Isaan isin irra kaa'aa. Waaqayyo nu gargaaru. Iddoon jijjiiramaa iddoo aarsaati. Achitti iddoo kan biraatti hin eeginaa. Iddoo kan biraatti hin barbaadinaa. Sadaffaa. Maa inni hundeen waamicha kana? Hundeen waamicha kana? Hundeen sababii Waaqayyotti maarra dhaabbateetti nu barbaada Waaqayyo. Jaalala. Isatu gadi buuse ol teessoo irraa. Iyya saba koo dhageen gabbu'eedhe miti. Gadan bu'eedhe. Ilaa Waaqa gabbu'eem. Anaaf sinii barbaacha gabbu'eem. Sa jiraataatu gadi bu'eem. Satu gadi jedheem. Nama cubbamaadhaaf.
nuus jaalala. Safara san qabne jaalala Waaqayyo. Daarii san qabne jaalala Waaqayyo. Sabalina isaa bira ga'uun hin danda'amne jaalala Waaqayyo. Fagina isaa bira ga'uu san danda'amne jaalala Waaqayyo. Gadi fageenya isaa namni ogummaa isaatiin bira ga'uu kan hin dandeenye jaalala Waaqayyotu si barbaacha dhufe. Waaqayyo akkasumaan biyya lafaa jaallateeroo tokkicha ilma isaa amma kennutti isatti kan amanu jireenya bara baraa haa qabaatu malee habaduuf miti. Isa duraan dursee nu jaallateedha. Yohaannis ergaa isaa keessa boqonnaa 4 lakkoofsa 19 keessatti immoo isaatu duraan dursee nu jaallate. Yoom jaallanne nuyi? Nanne nuyi? Isatti nu jaallate. Waan jaalala Waaqayyoo qabaannee dhufnee dandeenya sitti fakkaata? Lakki. Tokkollee takka hojii isaa karaa Yesuus Kiristoos kan raawwate sanaan Waaqayyo anaaf isiniin jaallate. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Maal wayyarem? Maali deebii nuyi qabnu barbaachuu Waaqayyo kanaaf isa dhumaati amma nan gaggabaabsa beekaa yeroon keenya waan sokkeef. Waaqayyo anaaf isinirraa maali kan inni barbaadu? Akka jedhu Roomee sansila caqasee boqonnaa 10 lakkoofsa 21 fi 22 irraa dubbii Waaqayyo. Akkasumas immoo warra ana hin barbaadinitti argameera, warra ana hin gaafatinittis mul'adheera jechuusa Isaayyaas mul'inatti dubbateera. Israa'elitti immoo harka koo guyyaa guutuu gara sabaa abboomamuu dide. Anaan mormuutti bal'iseen jira jedhee dubbateera. Gara saba anaaf abboomamuu dide anaanis mormuutti harki koo diriiree jira. Otumatti mormanii otuma hidhane Waaqayyo mayyuu diriirsee jira harkasaa. Saba Waaqayyo garaan namaa ala otoo ilaalaa jiru manuma isaa keessa iyyuu taa'ee yaadni nama otoo ala jiru Waaqayyo ilmi Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti inni harka isaa diriirsee kenne jaalala isaa mul'ise. Har'ayyuu harka isaa diriirsee si eegaa jira. Harka isaa diriirsee yeroo hundumaa si waaman si gargaaruudhaaf dhibeef rakkina ati argatte keessaa si baasuudhaaf harki Waaqayyo har'ayyuu si diriiree jira. Yaasa gara harka Waaqayyoo isa diriiree kanatti arreedu gara sanatti yaa isa fiigu. Isaaf fayyinatu ta'a. Isaaf argamuutu ta'a. Isaaf jaalala Waaqayyootu mul'ata. Isaaf eebba Waaqayyootu mul'ata. Kanaaf Waaqayyoo galgaleeffatees gara kennuuf akkuma gara Addaamiif Hewaan dhufe sideeffachuudhaaf harka isaa diriirsee. Waaqayyoo warri karaa Emaa'oos irra jiranii itti galgalaa'ee jennaan aduun dheera kottu buli kottu nu wajjin ta'e akkuma jedhani galgalaa'ee yeroo natti galgalaa'ee natti duumessaa yeroo jettu Waaqayyo sii dhufa. Sii wajjin buluudhaaf dhufa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma Phaawulos mana otoo gara Roomaatti otoo deemaa jiru halka walakkaa ergamaa Waaqayyootti mul'atee bukkee isaa dhaabateetti dubbata. Waaqni ani waaqeffadhuu fi Waaqni ani tajaajilu inni ana bukkee dhaabateetu gara Roomaa hin dhattaa firdii fuula dura hin dhaabattaa garuu sodaatin ittiin jedheen maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Si bukkee dhaabatan gaafa rakkina keetii gaafa sodaa keetii si bukkee dhaabatan si gargaara inni garuu harka isaa gara keetti diriiru laali. Laali harka isaa harka Waaqayyo laali. Iji kee abanamu laali. Garaan kee lapheen kee abanamu laali gara isaa. Gara harka ilma Waaqayyo laali. Isa kan nama baasu isatti hirkatta. Kan biraa waan itti hirkattu hin qabdu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ulfinni guddinni Waaqayyoof haa ta'u.
ilmi Waaqayyo gooftaan Yesus Kiristoos saafaas nama barbaada. Saafaa, guyyaa saafaa. Yeroo aduun nama miidhu nama barbaada. Dubartii sana saafaa walakkaa guyyaa irratti bisaan boollaa qarqaratti dhaqee argeetu bisaan naa kennee dheetu isheen bisaan maalii laattiif silaayyuu isatu bisaan kennee bisaan jireenyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Saafaas si barbaada Waaqayyo. Ganama duwwaa miti. Waarii duwwaa miti. Waaree irratti si barbaada Waaqayyo. Si wajjin ta'a Waaqayyo. Ganameeffatees gara kee immoo dhufa Waaqayyo. Phexros faan abdii kutatanii hunduu dhume, hunduu cuqqaalame hafe badee abdiin keenya jedhanii yeroo isaan kiyyoo ligidaa'ee fudhatanii laga bu'anii ganameeffatee bisaan qarqara dhiqaa dhaabateetu ijoollee qurxummii qabdu waan nyaatamu qabduutti jedheen ganameeffatee si barbaacha dhufaa. Waan nyaattu kan dhabde, kan beelofte, kan dheebotte yoo jiraatte dheebuu dubbii Waaqayyoo ganameeffatee gara kee dhufeetu yaa ijoolleedhaaf mararteedhaan yaa ijoollee jechuun jecha jaalalaati. Jecha abbaa yaa ijoollee waan nyaatamu qabdu ganameeffatee gara kee dhufu. Ganameeffatee gara kee dhufu Waaqayyo. Ganameeffatee gara koo dhufu Waaqayyo. Gara keenyaa dhufunni ni nu waame. Dhaga'i gaa. Yeroo inni gara kee dhufu dhaga'i. Gaaffii gaafata dhaga'i. Hubannaadhaan dhaga'i. Akka Eeliin hubate. Hubannaadhaan yoo dhageesse sagalee isaa adda baafatta. Isa beekta. Asan jira yoo jette inni sitti dubbata. Waan inni dubbatu immoo goota. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Innama namaan haa ulfaatu. Hin dhageessu taanaan garuu lubbuun hin dhageenye qulqullootatti adda baatee saba Waaqayyotti adda baatee hin baatti jedha. Wangeellii fi seerri wal bukkee deemu. Wal hin gatan. Hannuuf kennama garuu maal isa dhaga'uudha. Akka gara firdiin annetti Waaqayyo nu haa gargaaru. Kan dhageenyetti akka jiraannu Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu.